Hai kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya waaqayyoof galanne haa ta'u har'a viidiyoo addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan odeeffannoo barbaachisaa akka irraa argattan abdii qabna. Asumaan yeroo viidiyoo kana daawwattan yaadni keenya isinitti toleera yoo ta'e viidiyoo kana laayikii, sheerii, komeenti gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni immoo toora yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanarratti kan mul'ataa jiru ijaarsa manaati. Manni kun akkuma argaa jirtan kunoo hidhamee jira. Amma kanaaf yoo jiraate biimii gochuudha. Biimiin immoo feerroo isuma hidhame kanarratti dabaluudhaani jabaatee akka hidhamuu fi bareedina manaa akka dabalu taasisuudhaaf kan gargaaru. Kanaaf wantoonni barbaachisan immoo bakka kanatti argamaa jiru. Bakki kun akkuma argaa jirtan manneen haaraan hedduu ijaaramaa jiraachuu isaaniiti. Manneen haaraa diizaayinii garaagaraatiin ijaaramaa jiru. Odeeffannoon kun immoo namoonni caalatti barbaachisuuf ijoolleen biyya Arabaa jirtan fa'aa jechuudha. Karaa namoota biraatiin mana ijaarsaa kan jirtan odeeffannoo akkanaa yoo qabattan baay'ee isin gargaara. Amma gara odeeffannoo gatii wantoota jiranii isinitti himuuttan darbaa. Isin na hordofuudhaan na waliin turaan isiniin jedha. Egaa amma kan argaa jirtan kun fiinoo jedhama. Fiinoon meetir kiiyubii 3dha bakka kanatti kan bu'ee jiru. Meetir kiiyubiin 3 qarshii 9,000 kan itti aanee jiru kun immoo cirracha noormaalidha jechuudha. Cirracha noormaal ta'edha. Inni kunis mana hidhuudhaaf kan gargaarudha. Simmintoo wajjin walitti dabalamee. Inni kun Ayzuuziin tokko qarshii 9,000 bakka kanatti bu'ee kan jiru garuu Ayzuuzii lamadha. Ayzuuzii jechuun konkolaataa siinoo tiraakiidhaa gadi kan ta'edha. Isa lama bakka kanatti buufamee jira. Lamaan isaa immoo qarshii 18,000. Inni kun immoo dhagaa garagaantii jedhama. Amma inni kan gargaaruu fi bakka kanatti simmintoo fi cirrachaan waliin makuudhaan biimiin amma isiniin jedhe sana sirriitti ittiin hidhuudhaaf gargaara. Bakka tokko tokkotti dhagaa xaxarii fayyadamu. Xaxarii kan jedhamu jechuudha. Dhagaa caccabaa xixiqqoo sana xaxarii kan jedhamutti fayyadamu. Asitti garuu dhagaa garagaantii kanatti fayyadamuuf jirra. Inni kunis baay'ee gaariidha. Baay'ee barbaachisaadha. Kuni konkolaataa siinoo tiraakiin tokko qarshii 12,000 jechuudha. Qarshii 12,000 siinoo tiraakiin tokko. Dhagaan kun baay'ee barbaachisaadha. Kan itti aanu inni kan biraa wanti isinitti himuuf deemu dhagaani garagaantii irraa xiqqoo adda kan ta'e akkasumas garuu biyyoo miti kan gargaaruuf immoo mana keessatti guutuudhaaf dursanii mana keessatti guutanii gadi jabeessanii gadi rukutuudhaan kan mana keessatti guutamu qarshii 11,000. Innis salleektii jedhama. Yeroo baay'ee mana keessa salleektii guutuu jedhuudhaan waamu namoonni. Salleektiin kun konkolaataa siinoo tiraakiin tokko qarshii 11,000dha. Egaa kunoo manni kun irra naannessanii sana agarsiisaa jira. Hidhamee bareedee akkaataa itti hidhamaa jirutu jira. Egaa isinis kanarra dhaabbattanii mana kana wal fakkaatu yeroo ijaartan baajataa hammamii akkasiin barbaachisu tilmaamuu dandeessu. Manni kun garri gadii isaa jalatti hidhamee jira. Amma biimii ta'uuf jira isiniin jedheen jira. Walumaa galatti gatiin ogeessi fudhatu qarshii 30,000dha jechuudha. Walumaa galatti hidhee xumuruuf qofa kan harkaa qarshii 30,000 walii galamee jira. Kana fakkaataa sirriitti viidiyoo kana aga dhumaatti daawwattaniirtu yoo ta'e odeeffannoo barbaachisaa sirriitti irraa argattu jedheen amana. Egaa manni yeroo ammaa yeroo ijaaramu wantoonni hedduu qaala'insi isaa dabalanii ol ka'anii jiru. Isin immoo namootaan yeroo ajajattan wantoota tokko tokko bakka biraa teessanii toora yuutuubii kana baay'inaan kan hordoftan viidiyoowwan nuti asirratti dhiyeessinu shamarran biyya ambaa jirtanidha. Isin immoo odeeffannoo waa'ee biyya keessaa waan hedduu isin barbaachisa. Kanaaf viidiyoo garaagaraa qabannee waa'ee biyya keessa dhimmoota biyya keessaa irratti isiniif dhiyaanna. Isin yeroo hundumayyuu nu waliin turaa. Akkasumallee yaada nuu kennuudhaan nu jajjabeessaa gaaffii qabdan
nu gaafadhaa. Laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan biraan ga'uudhaan nu jajjabeessaa. Nuti viidiyoo haaraa guyyaadhaa guyyaatti qabannee isin biraan ga'uu keenya cimsinee itti fufnaa. Irra deddeebi'een isin agarsiisaa jira gaa kun akkuma argaa jirtan inni kuni dhagaa garagaantiidha isiniin jedhee garagaantii gatii isaas isinitti himeen jira.